ቤተሰብ har'a buna akka kanatti hin danfisaati mee maal takka jiru fayyisaan boqqolloo madaabaraatti naqaa jira minaan viidiyoon isinii godha na wajjin ta'a na ordofaa asheetas immoo kan gahe caarcaaree akaa'ee nyaachuuf qursii bunaa barandaantiin danfisaa jechuudha. Soo na wajjin ta'a mee. Haay jedhiin mee as garagal. Hood. El. Milikeetu. Gibirinaa hojjechaa jirra. Boqqolloo madaabaraatti buusaa jira lakin akkanatti shaagolee qootee raawwatee madaabara isa gurraachatti naqaa jira jechuudha. Ani immoo maaliin godha bunan danfisaa jechuudha. Innaa ookaa naamaa jechuudha jalqaba. Akka kanatti. Achi deebinee akkuma argitan fayyisaan kotkotaa madaabaraatti naqaa minaamanarra jiraan immoo marga koo hammadheetiin bisbis gochuudhaaf dhufaa jira jechuudha. Barandaatti hin danfisa. Banagaraachin laay kaameeraa kana kan bilbila biraatiin waraabennaan as dabarsu yehuun andi mimmisa gizee hunduma bilbilicha kanaan waraabee yoon gadi dhiise malee kan biraatiin waraabee as dabarsee dhiitiin naan godhu waan isaan beeku na jalaa balleessaa jechuudha. Dimisis godha waan ta'e isuma kiliir ta'ee jiru na bilbilichi isa kanatti na darbee isiniin jedha. Anyways margicha diddiirsaan jira minaamen isin like share gochuu hin dagatina subscribe gochuu hin dagatina yaadaaf gaafii qabdan na barreessaa isiniin jedha. Stoof irrattis qabsiifachuu nan danda'a garuu duudhaadhuma keenya eeggadhee jedhee tan kasalammoo qabsiisuuf jedhe feestaaliidhaan jechuudha. Eenyu kasala afuroon stoof irra kaa'ee ni qabata garuu hin nyaatamee dhuma stoofichis waan ta'eef malee ani garuu yeroon bizii ta'e baay'ee isaa feestaaliin hin qabsiisu ani kasala qabsiisu baay'een jaaladhu isa dhugaa dubbachuuf isuma yoon qabsiisan stoof irratti hin qabsiisa jechuudha. Innaa akka kanatti kasala qabsiisaa jira. Kasalan qabsiisaa jira jechuudha. Egaa naan muggutaa jira. Ala bubbeen baay'ee bubbisaa jira baay'ee tokko. So qilleensa alaa qal'aanii namatti hin tolu. Otoo daa'imni na rakkisu baatanii garuu akkataan bunatti danfifadhu dhugaa. Amma kaameeraa saaqeen naanani waraabbachuu dhaqee saamin dhaqee jigsa duuban isa immoo kan biraa waraaba wanti isaan harkaa bada dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha. Namni tokko kaameeraa sirriillee waraabdee gadi hin dhiiftu jedhu. Nu dhibee miti hin bar daa'ima maashaallah isa nu wayyammoo nuyi bilbilarraa waraabnurraa daa'imarraa wajjin rakkachaa guddifnu nu wayyaa jechuudha. Akka kootti siyoo dassi jechuullee baate baay'ee keessanii jechuudha. Akka kanatti qabsiisee meeshaa gadi baafachuuf immoo jira jechuudha. Kunoo asheenni jira asitti boqqolloon kan dhibbaa muka 5 galgala tokko irraa qoqqamannee turranii fayyisaanii mi'aawu garuu mi'aawu boqqolloo isaa buburreedha bicaadha mi'aawu. Boqqolloon gibbii koo jiru dhugaa waaqaa of akka abbaduuf otoo hin taane sanyii isaa gabaadhuma keessaa mukumaan biteen carcaree fidee facaase garuu sukkaara jetteetuma isinitti mi'oofti keessi ishee jechuudha. Nyaattanii immoo kan 2-3 qoqqamtanii nyaattu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Garuu yeroo baay'ee naa boqqolloo alaa bittan yoona dhamdhaman qabu naa qooftanii waan ta'e. Innaa akka kana sanyii isaa ammaa waggaa arfaffaa gibbii koo kana ofumaaf ol kaa'aa akka warra baadiyyaatti kan isin garramu keessaa barana muka 2 ol kaa'een tokko daanaa'uun itti nam'e mukumarratti jechuudha. Qolaana edaa waraqata muluurraa laqqaqne itti nambisee yaphii wayii. Yeroo sana jiidhaa ture jechuun jiidhaa isa xuuxxatee miti jechuudha. Hundaafuu buna akka kanatti kunoo akaa'uuf miicaa jira. Miicee maal jedheeni itti naquuf deemaa jira jechuudha. Yoo isteeppii dhumsa isin agarsiisuuf malee daqiiqaan hin dheerata. Isa dhumaa ilaaluuf namni hin nuffa jechuudha. Haa ta'u malee akka kanattiin miicee itti naqee buna akaawwachaatiin boqqolloo carcara jechuudha. Boqqolloo carcara akkuma isinitti bilbila qulqullina bilbilaatiif dhiifama.
bilbila isa tokko waraabeessan ittiin poosti godhu kanatti yeroon dabarsu bishii waan jedhu wayin fakkaatu bakka yeroon waraabu bar kiliiridha. Utuma jedhu utuma asii waasaappiidhaan achis ergaa waasaappiidhaan immoo naan dhaqee idiit godhee minaamin mulumdi mimmisee bada jechuudha. Kallattii too ta'e akkuma kan namaatti fabara. Bilbilli immoo yeroo tokko chaarjarii naayilaa fixaa tokko waan ta'e tokko bakka hanarra akkadha jechuudha. Annaa akka kanaatti boqqolloo carcaraan buna hakaa jechuudha. Annaa maal isiniin jechuu barbaade dhugaa dubbachuu fi sa'aatii akka kanaa kana buna danfifachuun akka ulfaata isinitti ta'u beektu mana keessatti. Ani garuu baay'een danda'a dhugaa dubbachuuf amma lachanuu ijoollee inni uffiftuu dirqama fincoofsiftuu dirqama tuffiftuu dirqama maal gootu bakka lakkuu jedha sana biraan namni na bira hin jiru akka fedha garaa kootti kaameeraa waraabuutu na dhiba malee kaameeraa akkaataatti waraaban na dhibee miti maaliifani waa'ee ijoollee haasa'aa daa'ima kootii haasa'uun barbaadu garuu maaliif isinii deebisuuf jecha ani naa ta'een jiraachaa jira waan ta'eef garuu maqaa daa'ima kootii kan hin dha'u sababa kanaati isa jedhudha. Gidduutti buna nana kaa'u kaameeraan Saamu'eelitti bu'ee otoon seevin taane naa jalaa bade jechuudha. Buna diimesse bareedduu tokko viidiyoo dhugaa waaqa haarasaa kanaan naan jedhu na jalaa balleesse haa ta'u malee akaa'eetumee fide kunooyyuu viidiyoon gidduutti na jalaa bade jechuudha. Irra naanna'aa wayirran kaa'e waan ta'eef kaameeraa na jalaa jigse seevotoon ta'in bade jechuudha. Akka kanatti isaan raawwatee dhufee mucaa xiqqoo baatee akaawwan duraa tokko hakaa'ee nyaachaa jira. Ani immoo bunatti naqachaa jira. Buna akkuma isinitti meefa isaan immoo shinii tokko malee dhuguu kisaara mandaffisaa ofii anammoo waan fe'u ta'e gangaladhee akkan ta'u ta'e shinii sadii nan dhuga akkamittan dhuga waan na daggamachuun dirqama kooti. Yoon fedhe immoo nan dhiisa arajaa boodan daakuu maankaa lamatti dabaladhee tokko dhuga jechuudha galgala. Isiniin jenna amma ishii qaban irratti warra kaan sun dallaa irratti fannisee oomishaa jira. Shuuqaa irratti waan adda addaa dhaabaa gibbiinis giriinii ta'an bareedaa gibbii keessa isiniin jedha waan baay'ee hojjechuun hin danda'ama. Waan lafa maddee irratti alaandii adda addaatiin madabaa adda addaatiin akkasitti bareeffadha warri gibbii qabdanii mana warra qabdanii warri mana kiraa galtan immoo barandaan keessan irratti hojjechuun odaa keessattuu dhugaan biqila. Odaa keessattuu. Fireen nuti isaa iddoo dhumaallee waan argadhaaf dhugaa baay'ee namatti tola. Isa dhugaa dubbachuuf. Bakka yeruma laaltanii jechuudha. Haayilaandii keessattuu fireen sadiin biqilaa furiin biqilaa. Kanaaf darzaaniin jaarikaaniin jira. Mazazzafaan cabee jira. Isa keessattis fayyadamaa isiniin jecha. Nuti isa dhaabne siin fayyadachiifachaa. Akkas isiniin jennaan nu faana dhugaa. Oh, dah tidak boleh you algar atau apa? Nanti sih kok itu lagi. Oke. Nu ya kalau atas kabel. Ya kan kata. Lu mati. Mato nanti dubban. Cantik sih. Akka sisinin jenna gaa hordoftoota keenya. Torbanii waadaa galleeyyuu maa torban hin dafisu. Dhiyeessuu hin dandeenye buna. Torban lamatti sadiitti. Bunnu biriin kuma kiiloo ni jenna. Inaaf oolu. Amma fe'oo ta'e inaaf. Kuni waan jirudha. Inaaf. Iddoo bittaatti gadi bittoo tokko mana keessatti kan duwwaan keenii tokko waan nafaasanii danfisu. Hin danfu. Kana fakkaataa isiniin jennaa. Haalli jiru garuu qorreeraa haaluma qilleensatti qorree ganna seenee ta'ee beekame. Haalli jiru sochiin hin jiru.
Warra viidiyoonis hin jiru. Viidiyoonis hin jiru, laaluun hin jiru. Laaluunis hin jiru. Waayifaayiin guutuun dhufee 16,000 ta'e. Waggaa kana 10,000 nan guutee amma 16,000 ta'e. Yaa dabalatee dhufee. Gur jedhaatu amma numaan isinitti mul'achuu dhiisuu Maali geenye. jennaan naaf qadda balee jedhan. Inni torkii waan as wal qabata. Akkasii jedhanii kanarra jirra gaa jiran. Kanarra jirra kunuun. Naaftaan biyya keenyatu dabalee. Jedha. Iraan homaa dhiisuu didde Israa'eel fi Iraan wal dhiisuu didanii naaftaan qaala'insi wal adeemaa jiru. Waan hundumaa waddachaa jira. Egaa kana isiniin jennaa jireenyi biyya keenyatti. Keenya waluma deema. Keenya waluma karaa hundi. Amraa seetanii ameen hin jedhinu. Keenya waluma. Mi'aa jireenyatu jenne malee eebba. Ameen jedhee Keenya waluma deema biyya keenyatti. Danda'uudha gaamaa gochuun hin danda'amu. Amma danda'amutti jechuudha. Ashagaashaguudha. Amma danda'amu. Shagaashaguudha. Akkasii isiniin jenna buna dhugnaa walumaan. Ni qonnaa buna koottaa isiniin jennaa dandeessuun kun buna buusaa jirti. Buna marti wayii daffise gaa maaliin isinii godhaa miti hin dattu. Funyaan jabaadha akkan qabuun beeku. Hin mul'ata erga. Kan tokko amma kana dhiisimee jabanaa keessa irra funyaan naan jette. Oduu keediisi jabanaa. Dhiisiiti jabanaa irra ayyaara dhibee jabanaa naan jette. Edaa kanaafuu bitti. Afurtu mana jira. Kanaafuu bitti gumanti argite. Maa jabanaan man bitaa man silesa man bitaa haaraadha. Jabanaa bittee silesu dhugaa waaqa. Naaf haaraa miti manni moluun hin cabaa hin man bitaa hin cabaa. Ishii kana surma funyaan malee bayettidha kan bannaa ture ishiidha surma. Dandeessudha maqaan ishii surma ishiinis. Kana moo saamtu cabsee? Si'i kana kan cabse. Daandirra keenya itti bu'e. Isa kana isatu cabse. Anillee bitadhee hundaafuu inni maqaan na balleessuufi. Saamiin hin cabsa hin cabsa mee ilaalaa jiru. Ani hin cabsu betoon ofii cabse haa ta'u. Argitanii? Ala maggaarrajaa jala jirti. Karaa golaas ba'utti funyaan buuf jettee maddee. Naa ilee siruma. Mirti jabanaatiin. Kanaaf dhoksinaan jechuu barbaadeetinni duraatti naa baaranii siruma na too'ee amma kana ba'a. Jabanaa keessa reeffadhu duudhii. Galga yennaa ishee buuftu arginu. Akkamitti akka isheen laalte dhugaa waa qabame hijji namaa. Ilaal. Dhugaa waaqa jechuudhaaf ilaamee hammame isa nanaasa irraa idaa kana gabaabaa dheeraa minaan akkamitti ishii kana laalta idoon dhugaa waaqa. Dhugaa otoo na ta'e gini nu badha. Isaa miti waanuma asirra jiru akkaataa makaanu nu badha. Inni akkas naan jettee hundaafuu haa ta'u isin jenna amma rajaatti wajjuma itti fufna. Amma rajaatti. Buna tokkoffaa ijandaan qonda fide ijandaan qoyyaa. Qonna bunaa ani garuu tokko caalaan dhuguu. Inni tokko caalaan maalaan godha akkuma ta'u ta'e itti deeffadha masala. Maali? Doktara tokko caalaan dhugin naan jedhe. Baadiyyaatti mee waannaa lama dhuguu. Hulattanyaas lama dhuguu. Sadaffaa tokko dhuguu. Taada maarreen ani amma kana dhugee waannaa dabaladheen arajaas tokko qomuun kooti deeffadha. Maa gochuu hin danda'u kana. Inni tokkittee dhuga tokkitti. Amma saayee amma namni jabanaa dhaabaa jiru. Madiraa waaqa. Otoo dhaabuu dhiisanii nama na baaranii immoo amma tokkitti dhugani. Waan chigirna. Nama wayii siifa bidoo kan ollaa waan dhufa nama sama. Ollaan mee Itoophiyaa joo akka durii miti. Gana karra baateet akkana qajeelteet barrii rukutteet ookisiisaa dhasaa tokko dhaabatteet buna dhugan. Isa durii si jammaa iddoo kana dhaabateet koottu si jedha. Gibbii keessa nama 3-4 kiraan. Warri mana kiraa ammas firiidha maaliif walitti dhuguu barbaannaan baqa firii akkaataa itti wal dhosaniif hin jiru waan ta'eef. Warri garuu qobaa akkas mana ofii keessa gibbii ofii qofa ta'e ganaas hin bahee nama tokko waamee wajjin dhuguun hin dabbara. Lama immoo kun afaan immoo lama kana ba'an beektanii asinis akkasuma. Namni tokko immoo namni xixxanii buna dhugdan nama haasoftan gaarii badaa. Yoo namni tira so nama akkasii faana buna dhuguu qabdu. Nama haadha si faana dhugee jaalabaan kan biraan jirre tokko hin ta'u. Sirrii miti maaliif buna naa dhugdu waan baay'ee kan sitti haasoftaa. Akka nama garaa jedhanitti walitti haasa'ama. Duritti kan hin beeku. Sammaa hin beeku. Sammaa ammas wal harkaa dhuganii booda ittiin wal abaaru achi baanii wal abaaru suruma akka namni dhaga'utti. Okay?
Kanaaf man warri kiraa wal keessa taa'ee dhugu ammas hin danda'a namni lama sadii walii faana. Akkasiin hin jedhaa nuti garuu amma safara isaaniitti kibilii lama ijaarranii warri kiraa galanii qorqoorroodha. Warra dhufanii mee dhuganiif ijaarra. As galanii. Akkasii gaa. ከዛ ሴራ እቲ ቡልማታን ባና አማሲቲ ፍሩምቲ ዱፌ በሬሮ ኩተ ሴኒ ያሉ ጀምበሬ ከንግቢ ከና ሴራ እቲ ቡልማታ ባና ሰዓቲ ከነቲ በው ሰዓቲ ከነቲ በው ወሬ ዋቀበን ጊዜ ከነከስ ዋና ተቆ ጃዳ ቤትን እንደንዳ ሙሽንት ቤትን ጉታ ሽንት ቤት እና ላ ቦታ እኒ ፍደስ ማኒ እናኒ ሴንስ ገለመጣ ደምቢ ባስ ማ ሴንስ ቴ ዲሲላ ያቃ ቡልማታ akkasi sinin jenna videoon isinitti dheerata yo akaan jira sitti akkuma argaa jirtani kunooti isa nyaanna buna sammarajaa hin dhugna waliin haasofnee jirraan isinin jedhama xibsinis jira yeroo kanatti 5 kan dhibbaa 5 kan birrii dhibbaa yoo warra jallisii yookiin immoo rooba duraatiin dhaabedha baay'ee baatu jiru garuu akkas isin garri warra bachoo keessa jiraatan sirriitti nyaachaa jiru saatii kan yookiin kan 5 ta'uu danda'a. Maalifi jallisiin hin jira jechuudha. Sirriitti jira jallisiin hin beektu baay'een keessanii. Kanaaf akkasii nyaanna dursinee waan nu qaqqabe. Baay'ee mi'aa boqqolloo biyya Arabaa jiru sana fakkaata bicaa sana garuu dhamdhama hin qabu. Akkasii isin jennaan nyaannaan dhugnaa videoon isinitti dheerataa baay'ee isin jechuu garabaa. Ciao. Amma numa gaabuna daffisu. Amma raajaa jennee sa'aatii 2 isinitti fudhata. Amman mo wayya waan dhiyeeffanne nu arganii waan nu arganii nama jajjabeessaa adaraa viidiyoo ilaalaa dhugaa dubbachuuf viidiyoo ilaalaa kan ji'a kanaa yoon guuttadhe gale ji'a laman qaba wifi fixuudhaaf isatti tokko naa kaffaluu qaba kan wifi ani kiisii keessa toon du'e asiin baasee jechi nageessu malee dhiisu.